Hojiilee gurguddoo mootummaan xiyyeeffannoo kennee hojjechaa jiru keessaa tokko kenna tajaajila teekinooloojiin deeggaruudha. Sana keessatti immoo waraqaa eenyummaa jiraattotaa ammayyeessuun tajaajila haqa qabeessa ta'ee fi namni tokko argachuu qabu dhaqqabamaa taasisuu fi yakkoota garaagaraa hir'isuu keessatti faayidaan waraqaa eenyummaa dijitaalawaa guddaadha. Karaan cinaattis guddina diinagdee biyyaa dabaluu keessatti shoorri waraqaa eenyummaa dijitaalawaa akka laayyootti kan ilaalamu miti. ዲጂታል አይዲ በጣም ጠቃሚ ነገር ነው። ወረቃን eenyummaa dijitaalawaa baay'ee faayidaa qabeessa. Waraqaa eenyummaa dijitaalaa kana uummata keenya hundaaf yoo kennine sababa kana qofaaf guddinni biyyattii dhibbentaa 7 ni dabala. Sababni isaa gabaan seeraan alaa gara seera qabeessummaatti waan dhufuuf eenyummaan namaa wal dhahaa ta'e ni hafa. Gochoonni malaa maltummaa fi gowwoomsuu garaagaraas ni hir'atu. Itoophiyaan waraqaa eenyummaa dijitaalawaa lammiilee isheef kennuu erga jalqabdee yeroo dhiyoo ta'us lakkoofsi namoota waraqaa eenyummaa dijitaalawaa qabanii heddummachaa dhufeera. Waggoota 3 dhufanittis namoota miliyoona 90 fayyadamoo waraqaa eenyummaa dijitaalaa taasisuuf hojjetamaa jira. Hoogganaa itti aanaan Biiroo Misooma Teekinooloojii fi Innoveeshinii magaalaa Finfinnee Dr. Tulluu Xilahuun waraqaa eenyummaa dijitaalessuun rakkoowwan walxaxoo akka malaammaltummaa fi gochoota duudhaa hawaasaa deeggaranii hambisuu keessatti gahee guddaa qabaachuu himuun hawaasni waraqaa eenyummaa dijitaalaa akka fudhatuuf hubannoo uumuun barbaachisaadha jedhan. Dijitaalii keessatti namni tokko ID tokkoon ol fudhachuu hin danda'u jechuudha. Yoo ID tokko qofa qabaachuu akka inni danda'u goone hojii malaamaltummaa ittiin hojjechuu hin danda'u jechuudha. Awareness creation gochuu qabna. Namoonni baratuu qabu. Baratanillee osoo beekanillee kan rakkoo sana keessa turuu barbaadu jiru. Rakkoo kana keessaa bu'aa ofii kan barbaadatantu jiru. Garuu kana booda itti fufu jechuudha. Maaliif jennaan wanti hundumtuyyuu dijitaalaayizii ta'e jechuun kanaan itti fufuu hin danda'u. Hawwii qofa ta'a jechuudha. Jiraattonni magaalaa Finfinnee yaadanuuf kennan akka jedhanitti addunyaa teekinooloojiin badhaate keessatti hojimaatan fooyyofne hordofuun yeroo fi humna akkasumas qabeenya ofii qisaasessuuf kan nama saaxiluudha jedhan. Namni tokko immoo hammeenyummaan kan eegalu akka kiyyatti waraqaa eenyummaa isaa qabatee mirga isaa beekee bakka waraqaa eenyummaa isaa agarsiisuu qabate agarsiisee mirga isaa ኤክሰርሳይዝ gochuudha eegala. አንድ ቦታ ላይ ሄደ ለምሳሌ በስልክ መክፈል የምትችለውን ደረሰኝ ጠብቀ ወረፋ ጠብቀ ሲሆን fakkeenyaaf iddoo tokko deemtee kaffaltii bilbilaan kaffaluu dandeessu tokko dabaree eeguun nagahee barbaaduun yeroo nama jalaa fudhata. Tajaajilas duubatti harkisa. Kanaaf teekinooloojiitti fayyadamuun dhimma filannoo hin qabnedha. Kanaan dhala baasii fi dadhabbii hin malleef nama saaxila.